gibirri ga'ee dirqama namoota hundaa galii waggaas galii dhaabbis qabanii fi galii dhuunfaa irraa qaban kaffaluun dirqama ta'etti. Biyyi tokko kan guddattu yookaan immoo guddatte kan jedhamu hawaasni naannoo sanaa fi iddoo sana biyya sana keessa jiraatan gibira mootummaa amantummaa yoo kanfalan biyyi tokko guddatte jechuudha nama. Yaada amma dhageessan kana kan kennan kaffaltoota gibiraa amanamummaan heera biyyattii kabajanii dirqama isaanii baachaa jiranidha. Lammiin biyya tokko sadarkaa galii isaan waan argaturraa gibira mootummaa kaffaluun misoomaa fi bu'uuraalee misoomaa babal'isuuf qooda isaa bahachuuf shoora isaa ba'a. Jiraattonni magaalaa Shaggar daldaltoota hojjetaa mootummaa fi kan galii guyyaa argatan gibira isaanii amanamummaan karaa haqa qabeessa ta'een kaffalaa jiru. Haalli isaan ittiin sassaaban dansaadha. Baay'ee karaa seera qabeessan fi karaa haala dura taa'een sassaabaa waan jiraniif galii kaffaluun karaa traditional ta'e kaffala namni. Amma garuu galiinsaa ammuma ol ka'aa fi deemu gibirri inni kaffalullee xiqqoo akka dabalaa deemu waan mul'isutu jira. Gibira kaffaluun immoo yaa guddina biyya tokko keessatti ga'ee guddaa waan qabuuf namni kamtu otoo dirqama kamiyyuu hin seenin gibira yoo kaffale biyya ijaara. Guddinni biyya tokko ittiin ola deemu gibirri yoo kanfalamedha. Kanaaf namni karaa kamiinuu beekee bu'aa biyya tokko akkasumas immoo dinagdee biyya tokko ola deemsisuu irratti beekee akka kanfaluu fi bu'aan inni ooluu fi argamsiisti isaa bu'aan isaa kan akka ta'e beekee kan kanfalaa jiru yookaan immoo anas ta'e kan hin kanfalaa jiru ta'e isa kana ibsu. Yeroo isaa eegnee kaffalaa ji'a sadiidhaan sa'aatii isaa eegneetiyyuu daandiidhaa fi misoomaa fi akka ta'u gatii beeknuu fi yeroo isaa eegnee kaffallaa. Jiraattonni kun akka jedhanitti gibirri kaffallu misooma babal'isuuf waan ooluuf tasgabbii dinagdee biyyattii keessatti argameef murteessaa ta'uu isaatti amanneerraa jedhan. Gibirri yoo kaffaluu baate manneen barnootaa tokko hojii gaggeessuun ta'u caasaan hojjetamu mootummaan gibira sassaabirraa bu'uuraalee misoomaa akkasuma hojii hojjetamuuf waannota hundumaraan kan wal qabate gibira sassaabirraan kan ittiin hojjetu malee mootummaan qobaasaatti yookaan immoo kisasaatii baasee biyya tokkoof hojii hojjechuu hin danda'amu jechuudha. Biyyoota guddatan keessatti namoonni gibira ofiin beekanii kaffalu. Yaa kan keenyas tireendii sana dabalaa waan jiruuf gibira kaffaluun immoo infraastiraakcharii amma hojjetamee magaalli bareeddee miidhagina magaalaa kana ni ilaallu milikkitoota hedduutu jira jechuudha. Kutaa magaalaa Afurii keessatti karaa haqa qabeessaa ta'een kaffaltoonni gibiraa dirqama isaanii akka ba'aniif leenjii fi hubannoo uumaa turuu kan himan hojii gaggeessaa waajjira galii kutaa magaalaa Afurii obbo Alamaayyoo Taliilaa kunis sassaabbiin galii kutaa magaalichaa milkiin akka xumuramuuf gumaacheera jedhan. Gibirri kan kaffalamu ijaarsa biyyaatiif nama biyya qabutu gibira kaffala. Kaffaltoota gibiraa galmee herreegaa qabatan karaa wal fakkaatu qabiinsa herreegaa irratti akkamitti qabachuu akka qaban ofii galmee sirrii qabatanii gibira sirrii akka kaffalaniif isarratti hubannoon uumama. Muuxannoo jiru hundaa fayyadamnee kutaalee magaalaa Shaggar hunda keessatti sassaabbiin galii karaa teknooloojiin hojiirra oolaa jira kan jedhan hojii gaggeessaa abbaa taayitaa galiiwwanii magaalaa Shaggar obbo Malkaamuu Ambaa'u hojii hanga ammaatti hojjetameen bu'aan argameera jedhan. Barumsa kaffaltoota gibiraa keenyaaf dhimma taaksii irratti hubannoo yeroo adda addaa irra deddeebiidhaan labsiin adda addaa rooboo qajeelfamee rooboo yeroo taaksiin keessatti kaffalamu taaks pireedii isaanii eeganii kaffaluu akka qaban marii adda addaa gochaa karoora qabachuu raawwii waliin qorachuu galiin achitti murtaa'u tajaajila achitti kennamu akka saffisu taasisuu fi hojiilee kana fakkaatan hojjechuudhaan raawwiin galii keenya baroottan sadan darban kan haala baay'ee progress ta'een guddachaa dhufeera. Magaalaan Shaggar bara 2018 kanatti galii birrii biliyoona 39.6 walitti qabuuf karoora baafatte keessaa hanga gabaasni kun qindaa'etti magaalichatti galiin birrii biliyoona 35.8 walitti qabamuun akka danda'ame obbo Malkaamuun ibsan. Gibirri bara kanaa walitti qabame dhibbentaa 91 qaqqabuu ibsanii kanneen hafan guyyoota muraasa keessatti akka xumuramanis dubbatan. Bara 2018tti galiin walitti qabuudhaaf karoorfatee biliyoona 39 tuqaa raawwiin keenya ji'oota 11 darbanitti biliyoona 35.8 walitti qabuu dandeenye jirra. Kunis karoora keenyarraa waggaarraa har'a irratti persentii 91 qaqqabnee jirra jechuudha.